Itti dabalaatii sirrumatti dilchaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u sadeessa. Ayyaanni yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos bara 2012 yeroo kabajamutti namootni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Amboo bakka ayyaanni cuuphaatti kabajamutti walitti qabamanii turan. Kadhannaa abbootii amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faarsaadhaa fi ililleedhaanis miidhageera ayyaanichi. Ayyaana kataraaf cuuphaa dursuun hordoftootni amantii kanneen biroo keessumatti hordoftootni amantaa Islaamaa bakka ayyaanichi itti kabajamu dursanii qulqulleessuu isaaniif galatni dhiyaateefii jira. Luba mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Ambootti argamanirraa. Naannoo kana yeroo keessa deddeebitanii torbee darbe keessa argaa turtanii tutturaa wayii ture. Tutturaa kana immoo qulqulleessanii nu faanatanii nuti obbolaadha jibba hin qabnu lolas hin qabnu walakkaa keenya seenee kan nu suggu Waaqayyoon nurraa dha'u jedhanii nu faana qulqulleessanii nu galateeffadha. Akka abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Sadan Waqa tokkotti ni amanna. Amen. In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. One God, Amen. Waaqayyo galata galcha. Galaanin argite gara duwwaatti baqatte tabbi tulluuwwani akka korbeeyyii akka jibootaa ni utaalani gooftaa Waaqayyoo fuulduratti. Galaanis ni sodaatte jechaadha. Nama dhalate hundumaafidha cuuphaan barbaachisa. Icciitii Waaqayyo kenne hundumaa furtuun ittiin saaqanii keessa seenanii Waaqayyoon ittiin uffatanii ilma Waaqaa intala Waaqaa ta'anii qaama isa moofaa sana gatanii qaama isa haaraa ittiin uffatanii cuuphaa jedhama. Galanni ulfinni gooftaa keenyaa haa ta'u. Hordoftootni amantichaa ayyaana cuuphaa irratti argamanis kabaja ayyaanichaa ilaalchisee akkas jedhan. Maqaan kiyya Abdiisaa jedhama. Cuuphaan kun baay'ee nama gammachiisudha. Jaalala irra kan hundaa'edha. Uummanni akka jirutti uummanni naannoo magaalaa Amboo baay'ee kabajachaa jira. Kabajni kun immoo agartee cubbuu irraa qulqullaa'uu fi waan taane hojjechuu dhiisuudha. Gammachuudhaan kabajachaa jira uummanni magaalaa Amboo. Kana keessatti immoo kan laallu jaalala guddaadha. Jaalala nuuf haa kennu jechaa jiru. Maqaan kun Farfataa Tasfaayee Gammadaan jedhama. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Namoonni illee baay'ee dhufanii jiru. Ayyaanni bara kanaas kan bara darbeerra baay'ee addadha. Demuluun jedhama. Amboo hospitaalan hojjedha. Waa'ee ayyaana kana baay'eetti nama gammachiisa. Kunoo gizee qamma qamas nama gammachiisa. Hundumtuu ayyaana isaa gizee akkasitti bahee kabajatu das nama jedhu kana gammachuu. Taabotota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 6 magaalaa Ambootti argaman keessaa kanneen 5 ta'an kaleessa mana qulqullummaa isaaniitii ba'uun bakka akka lagaatti fakkeeffamu bulan kabajaan faarsaaf illee hordoftootni amantichaa dhageessanii fi sirbaaf dhiichisaan marfamanii yoo gara mana qulqullummaa dhufaniif deebi'an taabotni qulqulluu Mikaa'elaa achuma buluun boru sagantaa wal fakkaataan gara mana qulqullummaa dhufeetti akka deebi'u luba mana amantichaa tokkorraa hubachuu danda'een jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.